السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا حالما أوروتو بويلكا مشا ماركفوني على فيكيسا هندي كيسانو تكا قد منتي كوتا غندا وصون جنة نجين كيسنا كاكا هندم تكيسانو وردفتوتا كيا بغجراتني جلتو ماروني لايك شير سبسكرايب بوتين جبستان قالنا كيسان تشاهدا وروني هاروتا تنلي ويلكم بغم يوتيوب channel كيا نجان رفتني سمات ليجرا ماتي نفتال لايك شير سبسكرايب غورا سنينجدا egaa hordoftoota kiyya gama viidiyoo darbaa viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufee waa'ee yuutuubaraadha. Namni kuni maqaan isaa Sa'aad jedhama. Sa'aad waa'ee viidiyoo isaa kaleemuu dheengadda gadi dhiise irratti piraankiin hojjetame intaloota irratti piraankii hojjetame waa'ee viidiyoo kanarraa dubbachuu barbaade jechuudha. Namni hunduu yaada mataa isaa waan itti dhagahame irraa dubbata. Prankin dalagamu kuni keessumayyuu biyya keenyatti namni baay'ee YouTube kana ni hordofa garuu amma namni marti isaa ka biyya keessallee bilbila harkaanii qaba ni hordofa. Wanni irraa an dubbachuu barbaade viidiyoo isaanillee xiqqoo caafirra ni dhageeffattanii prankii namoonni biyya keenya prankii kana irraa quban qabu jechuudha. Namni keenya mareefu yeroo dhiyoodha. Hundi isaa yuutuubara ta'uun isaa banatuun isaa namni keenya keessattuu namni biyyaa jechuudha. Amma namoonni biyya alaa baratanii jiranii pirankii kanallee ni beekanii. Garuu namni biyya keessa pirankii kana baay'een beeku jechuudha. Pirankiin namootuma beekan namootuma hedduu yeroo hedduu baratanii yuutuubara ta'anitu waa'ee pirankii kana beeka malee namni biyya keessa prankiin kun maal akka ta'e irraan beeku jechuudha. Beekullee nama muraasa malee namni hundi hin beeku jechuudha. Osoo beeku prankiin kana dhugaa godhatutu jira jechuudha. Waa'ee mucattii tanaatti yaada keessa seente tokkoffaa prankii nama biyya keessa akkasuma shamara prankii godhuun sirrii miti. Prankii osoo nama wal beekanii namuma muuxannoo yuutuubii qabu nama haa ta'u namni yuutuubii banatee qabu pirankii ni beekaa jechuudha. Maaliif yeroo hedduu ni argaa ni hojjeta pirankii ni beekaa jechuudha. Namoota yuutuubii banatantu waa'ee pirankii waan hunda gadi fageenyaan beeka. Kanaaf namoonni yuutuubii banatee pirankii maal akka ta'e yuutuubii maal akka ta'e haa viidiyoo nashiidaa viidiyoo sirbaa laalan malee maal akka ta'e waan irraa beekan hin jiru. Kanaaf waa'ee viidiyoo kanaatirraa ni ka dubbachuu barbaade keessumayyuu shamarran osoo pirankii godhuu baattan shamarran biyya keessaa warroonni pirankii dalagan ka dhiirallee ta'ee ka shamarranillee ta'ee namoota biyya keessaa dhiirallee haa ta'u shamarranillee haa ta'u dhiirri garuu akkanatti dafee inni hin jedhu walaakin yeroon ammaa kuniif yeroon duraanii addaa. Yeroo ammaa kana dubartiin osoo abbaa manaa haadha manaa qabaatuu beeytu osoo ilma qabaatuu beeytu dhiirri tokko gaafate taanan daddaftee heerumuu feeti malee wanni hin ta'u wanni kun kijibaa jettee irraa dheessitu hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana dhiirri gadi fageenyaan bultii namaa jabeessee nama horatu baay'ee jabaataa jechuudha. Kanaaf gaafannaan alaxuuli ani ishii jechuudha heeyyamuudha jechuudha. Anamma ani ka jedhu yeroo isiin silaa viidiyoo isii waraabamaa jiru kana hin argitu silaamee dhokatanii waraabanillee haa jennu odoo isiin quban qabne odoo isiin ittiin beekin jechuudha. Tokkoffaa ani badiin isii ka qabdu ardhuma namni kun itti dubbatee ardhuma ani isii fuudhee ardhuma okay jetti bakka kanatti nama gaarramti jechuudha. Haa ta'u namni yeroo ammaa kana dubartiin takka yoo turte ani dhiira bultii ishii ta'uu dhiira. Mee viidiyoo isaanii dhageeffannee waan hafe walitti dachaana viidiyoo isaanii hanga xumuraa dhageeffannee laallee walitti dachaana hordoftoota kiyya. Bari እርግጠኛ እንደምትቀበኝ አከነራ ፉቱ አብዴ ጉዳ ቀባይቹ አዩ ሰደም ተኮቱካ አስ ኡመተ ፉንዱረት አስፋልቲ ጉበረት አከነራ ፉቱ አብዲ ስራ ቀባ አዩ ነይ እንጂ ምኖች እንደምትቀበኝ ተስፋ አለኝ። አዩ እንደምታገቢኝ እንግዲህ በእድሜ ትልቅና ልጆች አሉ ሚስት አለ እያልሽኝ ነው? አዩ ምን ሆነሽ?
አውሪ እንጂ የምሬን ነው። ታስበው ነበር፣ እኔም ሳስበው ነበር። በጣም ስጠብቀው የነበረ ነገር ነው። ሳስበው ነበር ማለት በቃ ባይስ ያዳ ቱሬ አኒስ በቃ ሲጃለ ዳከተስ ይሙ ማን ያዳ ቱርቴ ማን ያዳ ቱርቴ ሰዎች ታይጄ ያዳን ቱሬ አማ ፍራቹ ፍሬ ዱጋይ ተማዩ አዩ እውነትሽን ነው እና ተቀበልሽኝ በሆነ በይ የምርሽን ነው ተቀበልሽኝ? አዎ የምር አዩ? አዎ የምር ነው። እንዴት እኔ አሁን ቅድም ምን ስትይ ነበር? የልጅ አባት ነው ሚስት አለ ምናምን ስትይ ነበር ነው። ግን በቃ ይሄ ስሜት እኔ ጋርም ነበረ። እንዴት እንደምነግር ግራ ገብቶኝ ነው። ወንዲ ኩን ነብረት ሊቱሬ ያኒ ኩን ጋሩ አከቲ ስትይ ወላሊ አማ እውነትሽን ነው አዩ? የምር ነው። እና ልጅ አለ ምናምን ስትይ ነበር እኮ ሚስት አለ ስትይ ነበር እና ተቀበኝ ታገቢኛለህ? እወዳለሁ። በፊትም ተወጂ ነበር አይደል? አዎ በጣም ነበር። አሁን አላገባም ምናምን ስትይ እኮ ያው አዩ ilmaan qabdaa jaartii qabdaa anjaa turte sirri garuu akkatti sitti mu wallaale angama kuni mu waannaa dhaabdin baay'een gammadee አዩዬ በቃ እሺ እንኳን ደስ ያለሽ በቃ አብሬሽ ነኝ በፈለግሽ ከስሻለሁ ሲወጅ እንጀራ ቶሬን አንጀቹ ከት ዱናፍ ገለቶሚ ዋው እንዳፉ ዱናፍ ገለቶሚ እና በጣም ነው የማመሰግነው እሺ ስላልሽኝ አዩዬ እና ይቅርታ እሺ ጓደኛሽ ነው ላይሽ ላይ ፕራንክ እንድሰራልከኝ ካሜራ እዛ ስላለሽ ማለት ነው አዩ ይቅርታ በእናትሽ ይቅርታ በእናትሽ አዩ ይቅርታ ምን አይነት ቀልድ ነው የምትቀልደው እሱ ነው ይቅርታ በእውነት ይቅርታ እኔ እኮ ሳስበው ነበር ዲፈማ ጉዳይ አዩ አዩ ዲፈማ አዩ እኔ ነው እንደምታረገኝ ዲፈማ እኔ ነው እንደምታረገኝ እኔ ነው እንደምታረገኝ ይቅርታ በእናትሽ አዩ ይቅርታ ምን ማለት ነው ይቅርታ አዩ በእናትሽ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ ይወጥ እኮ ነው ይሄ አዩ በእናትሽ ይቅርታ ይቅርታ አታስብም እንዴ ሴት ልጅ እኮ ነኝ ይቅርታ አዩ እንዴት ይቅርታ ዲፈማ ግና ትላለህ ይወጥ እኮ ነው ይሄ ዲፈማ ነራተይ ሰጥቶንት ወደ ዲፈማ ነራተይ ዲፈማ አዩ ዲፈማ ዲፈማ አዩ አዩ ዲፈማ አዩ ዲፈማ አዩ አዩ ፕራንክ አዩ ፕራንክ እያደረግሽ ነው። ካሜራ እኮ እዛ ጋር ነው። ካሜራ እዛ ጋር ይደብራል እንዴ? አልነገርኩሽም እንዴ? ፍራንክ ነው አይደል? ፍራንክ ነው። አዩ ነው ይቅርታ ኮታ አዩ ዲፈማ ካሜራ እዛ ጋር ካሜራ እዛ ጋር ነይ ይቅርታ ይቅርታ ፍራንክ ነው። አዩ ይቅርታ አዩ ይቅርታ አዩ እሱ ነው አዩ ፍራንክ ናይ ልበሽ ጫማሽን በቃ ልበሽ አዩ ዲፈማ አዩ 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 እንዳትጠጋኝ ይቅርታ እንዳትጠጋኝ በቃ እሺ በቃ እሺ egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo waliin dhageeffanne kana isinillee dhageeffattanii jirtanii ani kana gaarame nyaata nama jala kaayanii maa nyaattee ani garuu baay'ee na kolfisiise jechuudha baay'ee ani nama inni jedhalle nama kolfisiisalle jechuudha maaliif ani kana kolfisiise tokkoffa xiffii isiiti xiffiin kun immoo Astaghfirullah lafi takka kolfeen beeku akka drama kana irratti kolfi prankii kana irratti kolfetti jechuudha. Kanaafuu baay'ee kolfaan yani kameera duubatti jechuudha. Tokkoffaa xiffiin isii kun amma achi akka shamarran biraati irratti dhiirri waa'ee fuudhaa waa'ee si jaaladha prankii akka irratti hin dalayne gorsa ta'a. Lammaffaa seenaa warra ishii seenaa duraanii ani akka biyya tokko nama biyya tokko ta'anii akka nama naannoo tokko ta'aniitiin seenaa duraanii itti kaasee warri kan keessii kenninaa guddifattaa naan jedhanii anillee amma haadha manaa qabaa haadha manaa ni qaba ilmoo ni qaba haadha manaa ni qaba jedhee itti himuun isaa baay'ee bareeda feetuu ni fudhatti
feetuu ni dhiifti jechuudha. Kanaaf garuu isii akkanatti dubartiin xiqqoma eedii jechuudha dubbii maaliif bultii ijaarrachuu feeti abbaa manaa feeti xiqqoma dubbii eedii jechuudha. Piraankiin hin jiru dubartii bira piraankiin hin jiru. Kanaafuu warri dhiiraa warri dubartii irratti keessumaa dubartii biyya keessatti irratti piraankii gootanii isa kanarraa gorsa fudhattanii ani akka kiyyatti piraankii waa'ee kara bultiitiin piraankii kara bultiitiin osoo godhuu baattanii piraankii kara bultiitiin qaldiin hin jiru. Dubartiin takka gaafannaan bultii ijaarracha feetii abbaa manaa feetii kanaafi piraankiin feetu isiin. Kanaafuu amma mucattiin tun qalbiin isii cabee jira yaada keessa seentee jirti. Seenaa duraanii itti kaasee warri kenna akkana jedhanii guddifadhu jedhanii jedheetiniin waan akkana piraankii akkana dalaguun kun sirrii miti. Maaliif yuutuubara jabaadha yeroo dheeraa yuutuubara nama dalageedha nama yeroo dheeraa Yemeniin keessa turedha waan hundaa ni beekaa. Piraankiin biyya keessatiif biyya alaa warroota beekuuf kan beekne tokko miti. Mucattiin tun amma dhugaman qalbiin isii niyyaan isii duraama osoo abbaa manaa argadhe yeroo ammaa qalbiin akkasiin jiru abbaa manaa qabaate niitii qabaate ilma qabaatu baate dubartiin nama bultiif si barbaada jedhu xiqqoma caafii eedii jechuudha. Piraankiin hin jiru yeroo ammaa kana warroonni piraankii gootan osoo eeggattanii jechuudha. Piraankiin hin jiru yeroo ammaa dubbannaan bultii ijaarrachuu feeti qalbiin hin jiru. Amma gaafattee kalee gaafattee har'a dhiifte duraan namni wal gaafatee waliin dubbatee waggaa lama waggaa sadii waliin ture waliin mari'atee eegasii warratti jaarsummaa ergatee echirraa ishii jedhee eegasii gara bultiitti tara. Yeroo ammaa kana sakandii takkatti piraankii nama godhaniif bultii ijaarrachuuf eeyyama. Ani fuudhuu baate ilma qabaatu baate argannaan dubartiin yeroo ammaa kana piraankiin hin jiru jechuudha. Anillee dubartima ani namatti hin faradu jechuudha. Gizeen ammaa fi gizeen duraanii tokko miti. Dubartiin takka xiqqoo namni caafii dubbannaan bultii ijaarrachuu feeti. Fi dubartii piraankii godhurraa of qusadhaa isiniin jedha. Dubartii biyya keessatti piraankii godhu isinitti hafuuronni piraankii gootan lammaffaa kana gaarame jilbiiffatee qubee qopheessee fide akkuma reefu jedha sani nyaata nama jala kaayanii maa nyaattee jechuun hin jiru. Maaliif nama jala kaayanii deemanii maa nyaattee jechuun hin jiru. Qubee qopheessee fideetiniin na jaalattaa na heerumtaa ani waa mara qopheessee dhufee ni fudhattaare jechuun maali ani bakka sanitti kun kolfisiisee jechuudha. Wanni akkanaa sirrii miti. Isin warroonni yuutuubara keessa turtanii waa hedduu beeytanii maaliif namni hundi qaldiin beeku namni hundi piraankii hin beeku jechuudha. Kanaaf isiin durumaayyuu akkamiin jaarsa argadhaa jaarsa barbaadaa bultii barbaadaa ishii jettee yaadaa jirtu inni afoo dhufee jechuudha. Dhufnaan osoo sakandii takkan turin heeyyama godhe jettee ani gammachuu ani abbaa manaa argadhe jettee gammachuu keessa boottee jechuudha. Kanaaf amma qalbiin isii cabeetiin hin jira. An akka kiyyatti osoo fuudhee sila haati manaa isallee amma yoo gale ganaa xeffiin isa oofti kanarraa hafee rabbi alaaffisuu fi qalbiin nama tokko cabee osoo warqii miti waan feete bittee fi osoo waan feete bittee fi macarrashaan warqii mami wanni warqiidha wanni namaa bitamu isii jaalalaan amma akkana jaalala keessa seensistee isii ishii jettee waan hunda gammaddee jettee akkana qalbii cabsitee warqee yoo bitteef abadan keessaan badu. Osoo akka kiyyaatitti jechuudha. Isin hunduu yoorri koomantii yoorri yuutuubara hundi keessanuu yaada irra kennitanii jechuudha. Maaliif namni tokko qalbiin cabee jennaan sirrii miti osoo haga fedhellee warqee bitee fi isii abadan keessaa hin badu. Kanaafuu osoo fuudhee jedhaan akka kiyyatti haatti manaa isallee dhageettee namni hundi dhageettiniin jira. Mucattii tanallee qalbiin cabee jira. Duruma osoo piraankii akkanaa dalaguu baate adda babaayee keessatti namni hundi argee jira. Sooshaal miidiyaan hundi argee jira. Ishillee qalbiin cabee jira. Amma warqii bitee araarfadhaa jedha. Warqii bitanii araarfatu miti osoo fuudhee piraankii jedhee isii akkanatti sanuu nama wal beekanillee nama biyya tokkootillee akkana qalbii cabsee waa'ee seenaa duraanii waa'ee horri isaanii kaasee itti kaasee isiin duraanuu nama kana itti heerumaa jettee odoo yaada qabdu inni carraan nama gargar baasa carraan gara biyyaa biraa isallee isa fidee nama bultii ijaaratee ilma godhatu isaasis sanirrattuu amma isiin duraanuu waan yaada keessaa qabduuf ammallee jaalattee jirti yommuu san heeyyamtee jirti jechuudha osoo hin turin. Kanaafuu amma qalbiin isii cabee jira. An akka mataa kiyyatti osoo fuudhee jedha. Isin maal jettan hordoftoota kiyya koomantii jalatti barreessaa.
garuu namoonni biyya alaatirraa YouTube barbanattanii galtan piraankiirraa of qusadhaa. Piraankiin namoota piraankii beekoo hojjetu dandeeydanii nama YouTuberaa warra dhiiraa amma dhiirri daddafeetaniin akkanatti akka dubartii kanatti namni si jaaladhaa jedheetiin yoo jilbiifateef takkaan daddafee an si jaaladheen jedhu maaliif nama kana waan isaan agarree wajjin hin turre hariiroo jaalalaa waliin hin qabani takkamaan dafee heeyyaman kennu jechuudha dhiirri amma dubartiin hin amanamtu jechuudha. Anumatuyyuu dubartiin hin amanamtu. Piraankii ati goote taanaan abbaa manaa qabaa haadha manaa qabaate qabaatu baate sakandii tokko osoo hin turre heeyyamti jechuudha. Maaliif bultii barbaaddi. Kanaaf waa'ee viidiyoo kana irraa haasa'uu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naaf tura. Baay baay.